Isma deemu. Oh, itti yaadde. Oh, yoo dingata malee itti yaaddee hin dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf itti yaaddee hin dandeessu osoo hin taane sirbicha guutummaan beekuu dhiisuu nan daala si galtee. Guutummaatti sammuu kiyyaatti sirban hafasee hin qabu. Kan akka carraayoon sagalee sii qabaachaa jira yoo ta'e waan tokko yoo natti dhufte kalas nan jedha sirbicha guutummaa isaa. Dhugaa rabbiin bareeda sirriitti kaarruu tana baay'ee irra qabamaa turre maa gara. Abbaa qabdi malee gaafa isaa. Ammallee isuma jira garuu. Isuma jira. Habibii kiyya maal haasofsati? Takamii haasaa jirta? An sa'a 24 komentii kee jala oolee beekaa barate nan beektu bara. Barsi yeroo dhiyoo kanatti bariin baay'ee dhiyoo kanatti bariin godheen gadaa fuuloo si godhee ka'ee gurbaan kun sa'aatii 24 gidduutti fuuloo gonaa deebisaan irraan kaafadha jedhee ka'ee asii mootu sa'aatii 24 hin geenye fuuloo naa deebiste isin anniisa bakka. Maal irratti si deebise beektaa? Fuula nagootee istoora irratti argee istoora irratti namni kun nama kan hin jirre gada'u fuula nagootee jirta beektaa yeroo masa si deebise dhugaa rabbi. Utuu fuuloo nan deebisne xiqqoo sa'aatii 24 gidduutti fuuloo sirraa kaafadhe. Maaliif? Bakka jechuun obsa hin qabdu jechuudha. Sa'aatii 24 ala fuuloo nama bukkeen kaawwaddu. Asuma garaa jabaattee dhugaa rabbi garaa jabaattee namni itti xaggaatee isii jaallatan jirtu jechuudha. Obsaan eeggadhu obsa barbaachisa. No jaalala koo dhiisnee amma siingilii wayyannee teenyeen bakka. Maalidha jechuun yeroo boo'ii biyya galtee beektaa siiti tolee jira beektaa? Biyya galee koo furdadheen deebi'ee baay'isuu. Amma dhumattee harta miira? Jana kana bira miisenjarii dhiisu dhugaa rabbi tiktook marra galee tiktook masii wayyaa. Ani habibi miisenjara kiyya foon hin maayee galee iyyuu beekudha. Of godheen fayyadamuutti jira. Telegiraamis galee. Maal jechuudha se? Istoorii feesbuukaa irraan takka sadabee beeka. Ikkoo istooriin godhee ba'a malee miisenjara keessan seenu feesbuukii gubbaa. Keessan seenan sarabbasha dhugaa rabbi jireenya isaa harkaa diiga. Sijjibsiisa foon hin maayee anjinjana bakka dur barreen gaddaafa bara 2022 bara 2019 fa'aa ture kanan jana jennu jechuudha. Gina amma udaan natti dhina jaaba kanatti. Maama saddeeya. Kan itti garabbii hin dandeessa dammoo jabaadhu hin dandeessa dhugaa rabbi wanni martuu sirraa deema ishee. Yaa jaaladhu jinjanaa beesii galtee amma na dabbareera bakka nama guddaa taanee sii galtee yeroo sana janajjanaanii faashinii ture. Ookii amma jechuudha waan jalatti baase kana jechuudha gubbarra deeffadha walii gallu. Kastaanaan sitti ni rumaa bakka. Walii gallu yoo takkaa walii galla kanuu osoo hiruma bira gaheen hin jiraamin takkaa wallaaffisna miidiyaa kanarratti. Wallaaffisna takkaa. Wallaaffisna. Yaa. Walii galla yoo ta'e rakkoon qabu akkas. Yaa. Tasmaamana jira. Gini ati tokko faa'inni dhaashiin tokko maqaan ishee intala baadiyyaa ishee sana jedhan sana yoo laash goote ookee tokko godhaa. Lammaffaa. Tokkos immoo dubartii tokko argeera gini abbaa ishee irraa fudhee malee. Hin jiru kan biraan jiru. Ishee lammaffaa. Funqaatti irraa sii galee moo sakkastaa? Sii galee moo sakkastaa? Yaani hin sobda saaksii jechuun sobda. Maal godhe? Maal namni baay'eedha iyyuu kan baruu barbaada. Maal bultiin adiidha qo'ee tapha faasikaa? Maal bultiin adiidha dhugaa rabbii? Nuti gaayis warri baruu barbaadan akka funqaatti irraa sii galee dhuguma moo alakka saaksiidha? Ani hin beeku, ani hin jaa. Addaan hin baafanne. Onnichi si harka jira malee ishee harka jira miti. Onnichi harka jira garuu addaan hin baafanne gaa. Maaf addaan hin baafatu miira kee tokko kan addaan baafatee nama sana murteessee jaalladhatiin jedhu qosii ta'uu qaba. Maal ture beektaa? Addaan hin baafanne gaa bara amma addaan keessa kiyyatti bara addaan hin baafne. Nayyaan amma nasiraa gursuun faddullatti sanafaa maal gochuuf fayyadu warroota jechuudha qammate qoy. Ani moo ani nasiraa gursuun. Amma dhugaa rabbi amma bakka wanni keessa miira keessa gadi tarbi. Ani nasiraa gursuun moo ani mucaa siitii bara. Qoy jaaketti urannaan isin akkam akkam naseete qoy mee jirran. Noo qoy uummata waliin gabbaan walitti qabsiina. Aysiki xiqqoo isii. Bari rakkoo qaban qabbanaa irratti jabdurnaas nyaanni. Noo quuf nagaradhaam. Ani nasraa gursumu. Nasraa gursumu. Nama biraa jedhee malee nasraa gursumu ilaan ga'u maal jechuudha? An jireenya kee fedhaa bara. Ani koo kanaaf isin jedhe harkatti du'uu barbaaddeen isin jedhee kanaaf hidhaam kanatti du'uu barbaadde yoo ta'e rakkoon qabus. Si owwaalla achitti du'uu keerra. Yoon keessa galee kam goota beektaa? Ani yoon nasraa gursumu keessa galee luka lamaan qabdee
Keessaan si gootota maali keessaan si gootota haadha koo gosin barbaadan si jedha malee wayii. Dhugaa rabbi. Laal ni jira miti goddanyaa ta'e amattee luka tokko haada luka tokkotti jechuun ni jira gama danda'attee akkasii keessan harkiftaa inni afaa kaabara akka fun beekaa. Ani waan isaa ofitti amantumaati. Inni amantummaa jechuun bar amanummaa sun ta'in bar qilee tokko jechuudha gaafa callistee konfidensi qabduu fi deemte beektaa ittiin achiin lafuun ni jira beektaa. Maal kan nasraa ammuma kan nasraa keessaa bahuu dadhabdamu ati bismaa. Dhugaa rabbiin ba'a. Baata isaa? Na tuffatte sitti argisiisuu yoo tuffatte Yang tokko sadii qo'ee akka sana na shakkite moo? Ati kun luka koo garanaaf garasitti na hidhaadhi na gototaa jechaa jirta kanaaf jedhama. Jechuun gaafa risiitti badee fuduu danda'a. Bar laal meeshaan kun akkamiin jira beektaa? Meeshaa tokkosi oo'a jira. Ka xiqqoo qabbanaa'ee jira. Ka marqas qasee jira. Dammoo ka tallaajaa firiija ta'ee jira. Amma ka tallaajaa ka firiija ta'e yoo san ta'e isiin sun jechuudha. Gaafa itti galu achiin qorruu danda'an. Gaafa achiin qorre dammootu beektaa kontaaktii waan ta'eef yeroo fawwaala achi seenee wanti sun yoo qorra jedhe. Laal akkanumatti akka bakkee bu'ii yaadame akka bakkee bu'ii mucaan kun akka dhiiraatti achi bakkee bu'iitti yaadame. Achiin hafuu hin danda'amu hafuu. Dhaquma dhiisuu fi wayyaa lubbuu. Arraba dheeraa dhagaruu dhaqee achitti hafuun hawaa yaadis. Ikko harrabaan dhaqxa madeessa sanaan dhaquu hin dandeessu taanaan ikko xiqqimii hin qabu sii galtee harrabaan maarsii godhama. Dhugaa rabbiin dhaqa. Dhugaa rabbii hin qalladee malee jechuudhaan. Hin qalladoo jira malee moo? Hin gasa dhugaa rabbii. Akkas dhiirris akkasii bareeda malee dhiirri iddoo akkasii dhaqennaan hin danda'u. Shufeera qaxaramuu deemee beektaa? Makiinaa oofuu ni dandeessaa jennaan nin afuufaami jedheen. Kan afuufuu miti nillee dhiqii makiinaa oofuu ni dandeessaa jennaan takkaan dhawaami jedheen. Akkasii qubana gabaadhu bakka na buufadhu nallee. Ani gosa kaayiroo jiru isa guddaa sana yoo wanta dandeessu natti fakkaatan. Isheen bitti. Waa maasistana. Ite anatu su'a. Asii usin diisu dhugaa rabbi osoo bira dhufe simaa sin diisu. Ati nama bira dhooftami. Anaaf warra deemna. Anaaf sol irraan deemnu. Kana ajjeesuuf immoo kanatti natti darbatu. Asika anaaf sol irraan deemnu. Walirraa hin deemnuu fi inni kun adda addummaa qaba. Sigalaan si harkatti du'a dhugaa waaqayyoo si harkatti du'a yoo reeffa koo fuudhuu barbaadu ta'e jecha. Maal jechuun maal harkatti duutan doomse si hiyyuu tanarra maramtu akka pilaastikaatti dhugaa rabbi. Maaliif sitti maramata? No, inni sirrii miti lama. Jechuun sirrii miti osoo hin ta'in beektaa kiiloon keetillee burqaan jiraami furdannee yookaan qal'annee akka sirrii deebitu beektaa sirrii na deebita. Nagaan akkati. Nagaa maaltu jira sila gadi jirtu nagaa maaltu jira. Wayne fataarii. Bakka kana bakka hunduma isaanii yoo dhiisti bakka yoo walitti hafne wayyuure. Bakka walitti hafne gaafa jettu. Bar walitti hafne bar gaafa bar kun gaafin bar kun illee gaafa biraa keessa galchaa faasii kan maal taate walitti hafne gaafa jettu laal akkasii yaade. Anaaf seddan booda kun hayi addaan maal tolin noon bisa. Maal tolin noon bisa addaan ni baana. Yaani warroota kana hunda isaanii dhiiste bakka garuma kootti yoo deebite wayyuun jedheen. Sun dirqama. Ani illee akkas yaadee murteessumaaf ta'a amma yaadee jira beekaa murteessuuf ta'a dhugaa rabbeemu. Yaaddee ta'in. Yaa. Waan na yaaddee jedha murtoo rakkoo. Hayi nagaa mi jirtaa fayyadu. Hayi na faasii akka qallanyaa namaatti dhugaa rabbeenu kan seense maal ture beekaa amma sireessidha waa wayisitti muumee bara 2023 keessa 23 keessa mana kee kana jala dhufee beekaa. Miseejin dubbata akka malee beekaa dhugaa rabbii laallisi maduu bicha si'ara yaa beekaa. Harka baaf harka kenna iyyuu keessaa mul'achuu didee harki kenna gatii dhabee dhugaa rabbiiti harki kiyya gatii dhabee jalaa galee. Zeero taatee bakka gaafsan. Dhiibbaan dhugaa rabbii. Wanni martuu lakkaa bizeedha. Ammayyuu waliin amma kan si jala yaa'u hundi isaanii kuta dubbaadha siifatti ammoo mutaaraa. Achikoon hin jiran na biraan chikoon na yalan jiran mamaduu malee chikoon takkitti na yalan jiran ayyee. Wayne fataarii kanatti sirbi sirbituuf hundumtuu dubartoota dha baay'isuu.
Ada dalee bakka ani bar sa'aatii jibbaa sun ta'in sa'aatii jaarraa qabu dhugaa rabbi sa'aatii amma itti si jaaladhee si jechuudha sa'aatii itti si jaaladhee si xumuru hin qabu sa'aatii jibbaa namaaf hin qabu bakka hin jira miti wanna tokko jaalaan dabarsuu barbaada. Saniif. Kanaaf hundumaa kontorbaandii dabarsitaa jechuudha. Sochii gidiyyaa torbaan keessa bilook na goota si beeka. Anchiikii dhiirri dubartiin itti baay'atu jiran argaa isaayyuu fidu malee. Jechuun kan tiktookidha bar maal taate? Akka tiktookidha nan beeki dhiirri tiktookii akkuma nama fakkeenyaaf abbaa barbaade wajjin laayivii gubbaa irratti kolfee taphadha. Gin keessaan dhimma isaan qabu. Malee akkas. Utuu dhiira akkasii taate walii ta'uu dandeenya haasa'uu dandeenya naa taata jechuudha. Dhiira isuma asirratti wajjin galagalee as galagalee achi qabeessin ilaala manaan jedhee dhaqee keessaanis akkasumatti hin jedhu taana. Dhugaa rabbi kiyya keessa hin jiru. Anaatik namatti takkalan jaanti namni. Maal jechuudha? Waan akkasiimu haara na bira hin jiru. Akkuma dhiiras akkasiin nama xamachaasii galti. Dhiira tokko yoo ta'e sooshaal miidiyaatti nama waan barbaade yoo godhe nama jaalladhu tokkoof nama si galti. Giddeetaa hin qabu sooshaal miidiyaa asuma irratti kolfee taphadha malee sooshaal miidiyaa amala kiyyas. Asuma irra geessite jechuudha. Nagaadha. Sun akka bareedudha. Wayyaara dari dhugaa rabbi si galtii bar waa argee beektaa waa uhee yeroo akkas ilaalu ijjiteetillee laftee narra buutamii. Gaas wanta argitanii afaan tana ukkaamame kalas wanta argee. Innaa sanii fi karruyyee saniif. Nashii maqaa rakkoon qabu. Rakkoon qabu isheenis kan Tawa keessaas. Walagaa. Maal demoo kollegaan dhiis tokko akka shaataa si tarma egaa Dubaay kana dhufte haasoo qayyarateerta. Maal ijoollee shawaa kattinaa wallagga kattinaa isaanii bara. Maali? Loltuu bakka maraatti duuba marree loltuu bakka. Sorry. I'm so sorry. End of time. Hai delay. Maal jechuudha? Delay. Ani carraa go. Waajjira gaarii. Hojii dhufte amma sa'aatii kanatti intala baadiyyaa amma sa'aatii kanatti dhufuun sirra hin jiru ture habiibti booda qassitti dhufuu qabda turte laata. Namni argate bara wanti siisamte isin akkas hin beektu bara. Dhugaa rabbi bilook na goosistee akka dhugaa rabbi bilook na goonaan jechuudha. Anaafis illee asirratti waliin maachoo. Okay, annan bu'aa waqafataa jedha ishee. Karuu jedhifamu. Haadha manaan dursite moofeet illee taate. Aramaa baastaa wallahi ol deebisi. No, ol deebisi wallahi. Ani hin gatan dhufe wallahi laayifii jirtaa qoban qabani. Rakkoon qabu. Akkimi na qabda jirtaayyuu. Nagaa nama gaafa dawwala nagaa dursaa. No, ol deebisi dura michoo. Deemni ol deessoo jira. Maal jechuudha? Kunillee qixaatidha? Hin jirtu karuu kan jirta? Bakka oolan irra beektaa? Oromoo maal jedha beektaa? Bakka oolan irraa? Bakka bulantu caalaa jira. Ni jirti ol deebisiin. Ofirraa darbuu jirti ilaalam. Ofirraa darbuu jirti. Hin haaftee mireema. Hin haaftee karukaa? Maas jaalatte moo? Na jaalachuu sun ta'in haaftee miree maa sa'aatii kana dhufte ta'in haafii jirti mi? Maal jaalatti maa? Inaafan jaalarra jirti. Ofirraa darbitee deemte. Hin jirtu dhugaa rabbi hin jirtu. An bilbilaan irra bilbila mechoo. Way firii baale Furukaa. Dhiifama dhugaa rabbi dhiifama ishee. Oromoo maal jedha beektaa? Bakka oolan irra bakkuma bulantu dursaa itti sanumaaf. Deebii kee argattee harta garuu. Ramzo, sawiyyoo. Bro, qoy maaf oduun deebisne tini. Abdaa warra baaletti dhee fuula si godhee bara raamizoo kiyya. Deebistee jirta? Thank you. No, enough miti.
Garuu gadi buusuu kee araarsee malee. Akkasii miti. Akkas hin taane dhugaa rabbi akka ta'e hirriba koositti maati koositti maashii koositti maa kootti kodhisitti maati. Ol ba'i gaamanni keetii mi? Miskiina. Miskiina wallaahi miskiina bichaa ma dhugaa rabbi. Wallaahi addunyaan murii nu qabatte. Badda garuu saamooni. Garam badasa. Garam badasa. Numa jira. Miira keessa bahee biroo. Maal dara bojjar? Fatara nyaadheetiin. Ofirraa banuu na deessaa? Nin danda'u. Hin dandeessu kun osaniif. Warra nama tokko tokko sanaan jennaan beektaa? Mima bal'oon laalla jedhee sammuu. Warra laalla jedhee saniif. Ati duuba. Uffata sirreeffadha hin jiru. Yaa ok rakkoon qabu. Ati duuba jechuudha. Akkamitti akkas akkasuma goote wayi. Moo nama biraattu barreesse jechuun namni koomenti asirra barreessite. Ka dursa barreessite hoo? Ka dursa barreessite. Maal jee? Hin banuu jedhamee kan beekta saba sanii fi biroo kiyyaa. Baay'ee jettee gaaruftee baay'ee jettee ruftee maal jettee ruu? Hin naaftee? Noofa. Naafa galteetillee? Akka nani naaf tolchitee bareechitee beektaa. Awwaa hin haftu wallee. Egaa akka inni naaf ni beektaa miira mana gaafatu. Jennaan beektaa? Ani asitti sirraa buusu iyyuu miti bar cufachuuf deemaa malee naaf himaa. Maachuu maa tapha? Bultii barbaadamu qaba. Garaana nyaattanii beektaa fira. Sireesidha intala baadiyyaa wallaahi. Sireesidha suzee akkam ture egaa bar bakka tokko gaafa jirtu akkuma roon jettan bakka oltarra bakka bultu caalaa miire. Namni kun duuba kana anaaf sa'uudin araarsan jiru bar. Martuu haasanii. Maaliif wadda adda duraan tursee? Inaaftee deemtee hoo? Akka inni naafne soo beektuu naan hin jiin qaama naasne. Koomentii keetirraa miire koomentii keetirraa laalee ta'e. No jechuun naanni dhufuun isin dabbarumaaf hin jiin. Maali ati dhufnaan awwala ati dhufnaan hantuuta bollufii dhabde ta'e bara. Kana soqaa jira beektaa bakka seenu asirraa namni asirraa beektaa. Qabu osoo hin jiru.